Innis egaa gidduu kanaa akkuma beektanii irreechi Oromoo dhiyaachaa jira. Yeroo irreechi dhiyaatu yeroo hundumaa sagaleewwan iddoo adda addaatti dhaga'amantu ka'a. Mabori kunoo irreecha dhaquudhaaf qophaa'eera. Amantii koo irratti jireenya koo irratti wanti inni fidu tokkollee hin jiru. Bishaan jiidhaa sanatti hidhattee keessee maal gootee yeroo baaftu sana waaqa nati waaqessaa jirtu waaqa macaafa qulqulluu mitiidha. Jireenya bara baraa hin qabu. Kanaafuu uummata keenya amma amantii waaqeffannaa keessa jiran yookaan immoo waaqeffattoota warra ta'anii warri nu jennu Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Karaa general revelationitti waaqayyoon beekuun waaqa abbaa uumaa keenya jechuun mootummaa waaqayyootti nama galchu. Kan mootummaa waaqayyootti nama galchu jireenyi fayyina namaaf kennu Kiristoos qofa. Waaqayyo addunyaa kana jaallatee ilma isaa erge. Yesuus Kiristoosis fannoo irratti nuuf du'e. Hafuurri qulqulluus Yesuus inni Oromoo maataate naan hin jedhu malee waaqa akkasii miti. Ani eenyummaa kee kana lafa keessee si barbaade lafa lubbuu koo jechuudha. Akkasii. Irreecha irreeffachuun cubbuudha. Macaafni qulqulluun malkaa, tulluu, horaa fi kan kana fakkaatu irratti akka sagannuuf nu ayyama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 kaase. Waaqayyo Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Jaallatamoo maatii Waaqayyoo hordoftoota Rabuunii Miidiyaa. Rabuunii Miidiyaan yeroo gabaabaa gidduutti hojii kan eegale yoo ta'u, oduu afuraa fi gabaasaalee adda addaa qabanii dhiyaatu. Kanaafuu chaanaalii Rabuunii laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan yaada keessan koomentiidhaan akka nu qaqqabsiistan jaalala Gooftaan isin gaafanna. Har'a mata duree macaafni qulqulluun waa'ee irreechaa maal jedhu kan jedhu irratti namoonni yaada isaanii kan kennan Faarfataa Eliyaas Gabulaa fi nama Waaqayyoo jaallatamaa Wandimmaa Geenyuu Deessaa jedhan akkasuma macaafa qulqulluu waliin yaada barreeffama adda addaa walitti qindeeffannee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin akka turtaniif jaalala Gooftaan isin gaafanna. Jalqaba irratti namni kamuu amantaa fedhe hordofuuf mirga guutuu qaba. Amantaa nama kamuu kabajuu qabna. Garuu immoo dhugaa jiru jaalalaan walitti himuun, waliin mari'achuun, karaa isa dhugaa fi qajeelaa walitti himuun barbaachisaadha. Waggaatti wal ga'anii waaqa garaa gurraachaa kan maqaa dhibbaa, waaqa malkaa kan gaarrenii fi haroowwan, bineensotaa fi beelladoota kan uumte jedhanii waaqa abbaa uumaa waan galateeffachuun afaan teoloojiitiin mul'ata yookaan General Revelation jedhama. Waaqayyo karaa lamaan dhalootatti of mul'ise. Inni jalqabaa of mul'isu waliigalaa General Revelation jedhama. Kana jechuun Waaqayyo karaa uumama uumeetiin of mul'ise. Faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1-4 irratti bantiiwwan waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii waaqaa jalaa mul'atus hojii harka isaa labsu. Guyyaan guyyaa isa itti aanutti, halkan isa aanutti waa'ee kanaa beeksisa. Isaan kanaaf jechi dubbiinis hin jiru. Sagaleen isaanii hin dhaga'amu. Haa ta'u iyyuu malee wanti isaan dabarsan guutummaa biyya lafaatti ba'e. Wanti isaan himanis andaara lafaa ga'e. Gooftichi achi wanti waaqaa keessatti biiftuudhaaf godhuudhaafi. Kutaa kanarraa akka hubannutti jiraachuu Waaqayyoo fi dandeettii uumaa isaa karaa uumama inni uumeetiin hubachuu akka dandeenyudha. Mul'achuu waliigalaa ergaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irrattis ibsameera. Bifni isaa ijaan hin argamu, garuu humni isaa inni bara baraa, waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuun ni danda'ama. Kanaafis wanti itti qabatan hin qabani. Kanaafuu faarfannaa 19 fi Roomee 1 irratti akkuma ibsame jiraachuu fi humna Waaqayyoo uumama inni uume irraa hubachuu akka dandeenyudha. Waaqayyo abbaa uumaa fi danda'a waan hundumaa ta'uusaa karaa uumama uumeetiin of ibseera.
Lammaffaa of mul'isuu addaa special revelation. Of mul'isuu yookaan mul'ata addaa kana irratti Waaqayyo bifa adda addaa fi dinqisiisaa ta'een of mul'isuu isaa ibsa. Kunis dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti akkuma ibsametti karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo sagalee dubbii isaa akka hubannee fedha isaa fi akeeka isaa nuuf qabu beeknee isa duukaa akka deemnuuf macaafa qulqulluu nuuf kenneera. Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii afaanii fi aadaa namootaatiin kitaabni qulqulluun barreeffame. Caafanni qulqullaa'an hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame yookaan barreeffame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuuf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e ta'uu hin godha. Xiimotewos isa duraa boqonnaa 3:16-17. Kanaafuu asirratti akkuma hubannu Waaqayyo fedhaa fi akeeka addaa nuuf qabu nu beeksisuudhaaf, balleessaa nu hubachiisuudhaaf, nu qajeelchuudhaaf, qajeelummaattis nu leenjisuudhaaf, hojii gaarii hundumaafis nu qopheessuudhaaf kitaaba yookaan macaafa qulqulluu nuuf kenne. Hunda caalaa immoo karaa jireenya bara baraa nu hubachiisuuf nu kenne. Dubbii sagalee isaa keessatti akkuma hubannu of mul'isuun Waaqayyoo inni addaa fi dinqisiisaa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkamitti dinqii ta'e? Ilmaan namootaa cubbuudhaan kufan gara badisaa fi gara du'aa deemaa kan turan jireenya bara baraa laachuu Waaqayyo nama ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 1:1-3 irrattis bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume, waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyo isa irraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleessuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessa dhaqee taa'e. Kun dinqii guddaadha. Dinqiin hundumaa caaluudha. Waaqayyo guutummaa ilmaan namootaa cubbuudhaan kufan fayyisuudhaaf bifa addaa fi dinqii ta'een Maariyaam durbarraa dhalatee nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee Yesuus Kiristoos cubbuu keenyarraa fi du'a bara baraa jalaa nu baasuudhaaf, jireenya bara baraa nuuf kennuudhaaf, karaa dhugaaf qajeelaa nu barsiisuudhaaf, fakkeenya nuuf ta'uudhaaf nuuf dhufe. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiru ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanitti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhee bifa garbummaa fudhatee fakkaattii namaatiinis dhalatee waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni garuuf deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee duutiyyuu abboomaa ta'e. Filiphisiyoos boqonnaa 2:6. Ergaa kiyya yoo gabaabsu Waaqayyo bara duriitti kaasee si'a baay'ee karaa garaa garaatiin abboota keenyatti dubbateera, of mul'iseeras. Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo karaa ilma isaa isa waaqaa fi lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf gooftaa Yesuusiin nutti dubbate. Kun hundumtuu namni gooftaa Yesuusitti amane jireenya bara baraa akka qabaatuufi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa badaniif miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef ammuma iyyuu itti faradameera.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 18 kaasee. Wanti arra aadaa keenya keessattis ta'e jireenya keenya keessatti wanti sagalee waaqayyoo faallessuu barbaadu wanti bakka waaqayyo nu duraa fudhachuu barbaadu sun waaqa tolfamaa nurratti ta'aa jira. Ani aadaan koo eenyummaan koo bakka waaqayyo nu duraa fudhachaa jira taanaan Kiristoosin lallabuu dhiisee aadaa koo eenyummaan koo lallaba taanaan aadaan koo eenyummaan koo waaqa tolfamaa irratti ta'aa jechuudha. Because wanti bakka waaqayyo sirraa fudhachuu barbaadu waaqa sirratti ta'aa jechuudha. Ati kan gochuu qabdu akka disaayipilii Kiristoositti ani eenyu lallabuu qabaadha. Eenyummaa kee akka lallabu because Phaawulos faa Phexros faa tajaajiltoonni kan hangoone gooftaa Yesuus kan hangoone Yihuudummaa isaanii hin lallabne Kiristoos hin lallabanisa. Bartoonni hundumti isaanii Kiristoosiif wangeela Kiristoosiif jedhanii Yerusaalemii alatti kaan fannifamee kaan waraanamee kaan zayitii keessa buufamee kaan immoo magaaziidhaan baqaqfamee kaan abiddaan gubatee du'e wangeelaaf Kiristoosiif jedhanii eenyummaa isaaniif miti. Maqaa Oromootiin yoo lolte fagoo geessu maqaa Waaqayyootiin yoo lolte maqaa Waaqayyootiin yoo hojjette garuu immoo bara baraan immoo ulfina guddaarra dhaabata. Sagalee Waaqayyoo kan jedhu kana warri dhaloota gara qajeelinaatti deebisan isaan bara baraan in ibsuudha. Kan gochuu qabnu isa kana. Aadaa keenya keessatti wanti jiru wanta qulqulluu hin taane tokko yoo argina akka sagalee Waaqayyootti kun sirriidha kun sirrii miti dhaloonni sagalee Waaqayyoo dubbisee adda baafachuu qaba. Particularly immoo fakkeenyaaf ammoo waa'ee irreechaa kaasteetti. Waa'ee irreechaatiin wal qabatee irreechi siyaasadha warri jedhan jiru. Irreechi amantiidha warri jedhan jiru. Irreechi walitti qabamu hawaasaatii kan jedhan jiru. Akkamitti define gootee ati deemtee participate kan raggootu. Amma achirratti view garagaraatu jira, ilaalcha garagaraatu jira, confusion garagaraatu jira. Research tokko ilaalaan ture. Waan ifa ta'e hin argattu. Siyaasadha jedhee kan deemu jira. Walitti qabamee yaada siyaasa isaa yookaan immoo ejjennoo isaa ibsachuu kan barbaadu jira. Lakki walitti qabama uummata Oromooti yeroo galateeffannaati yookaan immoo thanksgiving dha jedhu baay'een isaanii immoo. Thanksgiving kana keessa immoo hafuurri ritual practicing garagaraa wanti amantaadhaan wal qabatu jira. Bishaan dhaqxee bishaan sana ofitti facaastee waan ati jettu jira. Amma uummanni Oromoo akka walii galaatti keessattuu gara uummata waaqeffataa kana yoo deemnee amantaa waaqeffataa warra hordofan baay'ee uummata Oromoo saba keenya keessaa general revelation itti amanu. Yookaan immoo afaan theologiitiin general revelation and specific revelation waan jedhamu jira. Waaqayyo karaa lamaan of ibse. Tokkoffaan general revelation jechuun of ibsuu waliigalaa kan jennu kuni mul'ata waliigalaa kan jennu kuni isa karaa uumamaatiin lafa kana yoo argitu, gaarreen yoo argitu, laggeen yoo argitu, horii bineensa yoo argitu waaw hojii harka Waaqayyooti. Kana hundumaa Waaqayyotu uumeedha. Waaqa gurraacha garaa garbaa jedhee galatamedha. Kanaafuu kun general revelationidha. Amma Oromoon karaa sanaan warri waaqeffataa karaa sanaan Waaqayyoon hin beeku. Garummo sagalee Waaqayyoo specific revelation kan jedhu jira. There is no salvation without specific revelation. Specific revelation karaa sagalee Waaqayyoo the scripture karaa gooftaa Yesuus Kiristoos mul'ateera. No man can come to the Father except by Jesus. Namni Kiristoositti yoo hin amanin jireenya bara baraa hin qabu. Kanaafuu uummata keenya amma amantii waaqeffannaa keessa jiran yookaan immoo waaqeffattoota warra ta'anii warri nu jennu Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Karaa general revelationitti Waaqayyoon beekuun waaqa abbaa uumaa keenya jechuun mootummaa Waaqayyootti nama galchu. Kan mootummaa Waaqayyootti nama galchu jireenyi fayyina namaaf kennu Kiristoos qofa. Waaqayyo addunyaa kana jaallatee ilma isaa erge. Yesuus Kiristoosis fannoo irratti nuuf du'e. Hafuurri qulqulluus Yesuus Kiristoosin kabajuuf dhufe. Waaqayyo abbaan ilmi koo isa dhaggeeffadhaa jedhe. Gooftaan Yesuusis an karaa ani dhugaa ani jireenyaa jedhe. Hafuurri qulqulluus isa kabajuuf han dhufe. Maariyaamiin haati isaas isa dhagaa jette. Kanaafuu kan dhaga'uu qabnu Kiristoosidha. Kiristoos malee jireenyi hin jiru. Kanaafuu yoo ayyaana irreechaa irratti deemtee hirmaattus ayigilaasii Kiristoosiin ilaaluu qabda. Ayigilaasii Kiristoosiin, ayigilaasii sagalee Waaqayyootiin, ayigilaasii macaafa qulqulluutiin ilaaluu qabda. Kun kiristaanummaa kiyyatti hin bu'amu hin bu'u, hin faallessamu hin faallessu sammuu qabda sagalee Waaqayyoo baratteetta anan participate hin godhu. Because confusioniin garagaraa waan jiruuf deemee dhaloonni achi deemee akka dogongoru hin barbaadu. Personally standing kiyya kan hin deemu irratti hin hirmaadhu. Maaliif jennaan ritual practice garagaraas keessaas waan qabuu fi warri kaan immoo thanksgiving programming yookaan immoo celebration yookaan immoo yeroo itti uummanni walii galee Waaqayyo galateeffatudha kan jedhu ani waggaatti eegee guyyaa tokko Waaqayyoon hin galateeffadhu yeroo hundumaa dhi'ee bari'u akkuma jedhe faarfatan yoo dhi'ees yoo bari'us ganamas guyyaas galgalas Waaqayyoon galateeffadha. Kana jechuun kan saanii qeequu jibbuu miti jaalalaan itti dhiyaannee dubbii Kiristoos itti himuu qabna. Maaliif nama jaalatu tokkoof kennaan ati qabdu kennaan inni guddaan the greatest gift ever gooftaa Yesuusidha. Ummata Oromoo jaalatte yoo ta'e Kiristoosin itti himta. Nama Yihuudii tokkotu waan dubbate dubbadhee gara gaaffii keetti si deebisa. Namni Yihuudii kun warra Ameerikaa dura dhaabate akkas jedhe. Nasaanii gijimshii keessaa tokko dhanni warra Kiristoositti amananii jechuudha. Akkas jedhe. Isin warri Ameerikaa galatoomaa jedhe. Dinagdee keenya cimsitanii miilitarii keenya gargaartanii kana gootanii sana gootanii Waaqayyo sana eebbisu galatoomaa jedhe. Garuu still wanti kun hundumtuu lower purpose dha. Kaayyoo isa xiqqaadha. Kaayyoo isa guddaa nuuf gochaa hin jettanii. Inni guddaan jedhe.
Kiristoos nutti himaan jettanii akka abbootii keessanii. Ilaaf dinagdee keenya ijaartanii waraana cimaa ijaartanii suufii gaarii nutti uffistanii jireenya keenya dinagdee keenya ijaartanii Kiristoos nutti himtan taanaan suufii gaarii uffadhaa karabaatii gaarii kaadhaa shamizii gaarii uffadhaa konkolaataa gaarii bitadhaa oofaatii gara olitti deema akka jechuudha. Kiristoos nutti himtan taanaan saba kee uummata Oromoo jaalata taanaan Kiristoosin ittiin. Ittiin dhuunfaadha malee giruuppiidhaanis miti qomoodhaanis miti amantii biyyaanis miti. Waaqa Itoophiyaa wanti jedhu waaqa Israa'el kan jedhu dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kan hambisuuf kan inni dhufe sinima jira. Sirriidhuma kan saba tokko ture. Waaqayyo saba xiqqoo tokko jaallata ture. Saba Israa'el jedhamu kana jaallata. Saba Abrahaamiif jedhe. Isayyuu nama dhuunfaaf jedheetu. Nama dhuunfaaf jedheetu isarraa dhalatani. Isa waan jaallateef isa waan waaqaaf jedhe yoo amma dhala isaa kennu. Amma qeesaa dhiisee qeekee dhiiftee deemu jechuun bara sana akka bara kanaa sitti fakkaate. Seerri hin jiru, maal hin jiru, ati kan jiraachuu dandeessu nama baay'ifatte diina ofirraa ittisuudhaaf illee maatii kee gidduu jiraachuutu sirra jiraata. Waaqni kun qomoo naaf ta'a. Waaqni kun na baasa jedhee yoo du'as ta'e jireenya sadii waaqa kana duukaa nama amanee duukaa sokke sababa isaaf jecha isarraa dhalatan Israa'el. Innaa waaqa Israa'el kan jedhameef kanaaf bara kakwaaraa keessa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhufee booddee gurraachi hin jiru, diimaan hin jiru, birmaduun hin jiru, garbichi hin jiru, sigalee hunduu Kiristoositti kan amane hundumtuu Kiristoositti kan amane bakka sanyii Abiraam ta'e yookaan immoo sanyii waaqaa ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoosiin malee hin beeku waaqayyo. Sigalee Yesuusitti kan amane Yesuus Kiristoos kun biyya lafaa kanarra dhufe Yesuusii ala kadhannaan hin jiru. Kadhannaan dhagahamu hin jiru. Yohaannis boqonnaa 23 natti fakkaata. Maqaa kootiin kadhattu kana booddee. Maqaa Yesuusiin malee hin akka waaqayyo akkasitti deemu. Kadhannaan kadhatamu hundumtuu maqaa Yesuusii yoo ta'e duwwaa dhagahama. Waaqa garaa gurraacha isa ta'u garaa adii isa ta'u maalii isa ta'u sanas isa ta'u waaqni kun kan inni nu dhagahu maqaa Yesuus Kiristoos kana malee. Naga fayyinnis hin jirudha Ibroota jirgamoota boqonnaa 12 irratti Yesuusiin malee fayyinni jedhee waaqa jedhaa namootaaf hin kennamne jedha wangeelli kun. Amma natuun ta'ee wangeela kana lolaachuudha. Anaan malee iyyuu gara abbaan naqus jedheera. Karaan dhugaan jireenya na jedhee. Yohaannis 10 irratti akka jedheera. Aarsaa keenya miti nuyyuu gara abbaa dhaquu hin dandeenyu jechuudha Yesuusiin malee. Takka egaa sagaleen keenya kadhannaan keenya kan intini keenya kana dursa hinneeti gaa waanuma jenneef akka jenna malee nuyi bineensota irraa adda. Bineensi bara baraan jiraatu. Namni bara baraan jiraata. Wangeelli keenya kun akkasitti. Bara baraanii kan nu jiraannu bifa lamaan jiraatu. Waan bara baraan Si'ool kan jedhamu ibidda bara baraan hin dhaabne galaanatu jira. Galaana ibiddaa jira. Galaana ibiddaa keessa jiraata. Bara baraan hin duutu. Bara baraan gubataa jechuudha. Bara baraan jiraata. Yookaan bara baraan duutu. Yookaan bara baraan jiraata. Bara baraan jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoos kanatti amanuutu sirra jiraata. Kadhannaa keessa ta'u maal isa ta'u Yesuus Kiristoos kana amanuutu sirra jiraata. Isa ala abbaa biraan dhallu akkuma xiqqaa. Kana. Kanaaf amma kan sabaa kan maalii wanti jedhamu jiru. Dhuunfaatti Yesuus Kiristoosiin amanteetta yoo ta'e jireenya bara baraan jiraata. Giruuppiidhaan wanti jedhamu jiru. Ati mucaa baluutee daa kottu ta'uu galiin jedhamu. Hin jedhamu. Ati Oromoodha jedhamtee mootummaa fakkaatti hin galte. Galee maaliti? Jedheen yoo barbaade sanyaa biraan waan jettanii fi kan isaanii gaddarameera bara. Yohaannis Cuuphaan raajichi gaafa dubbatu maal jedha? Sanyaa biraan waan jettanii mootummaa waaqaatti waan galtanii isinitti hin fakkaatin. Akka jechuun sanyiidhaan hin galtu. Sanyiidhaan wanti jedhamu jiru. Dhuunfaadhaan gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti amantaa jedhaman isaaniidhaan mootummaa waaqaatti hin galtu jechuudha. Kanaaf wangeelli keenya kun waan sabaa waan jedhamu jiru. Waan maatii iyyuu hin jiru malee. Haati manaa mootummaa waaqaatti galte abbaa manaa si waliin galuu danda'a. Wanta akkasii hin jiru. Wanti nuun jimilaadhaan goonu wayii tokko amantiin kan dhuunfaati. Jennee jedhama.